Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota TV mo'aa kun qophii keenya qophii fayyaa mo'aati. Qophii keenya fayyaa mo'aatti egaa torbaniin as istuudiyoo keenyatti ogeessota fayyaa garaagaraa asitti isiniif affeerree dhimmoota fayyaa hawaasaa akkasuma furmaata ittisaa fi sababii dhukkuboota irratti kan wajjin mari'annu ta'a. Har'as torban kanaan ogeessa fayyaa tokko qabanneetu kan isiniif dhiyaannee jirru. Ogeessi fayyaa keenya torban kanaa ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu Dr. Beekaa Gabbisaa jedhama. Har'a immoo mata dureen nuti irratti mari'achuuf jirru waa'ee dhukkuba kaansarii harmaatiin daawwattoota keenya hanga xumura qophii keenyaatti filannoo keessan TV mo'aa godhachuun nu waliin tura. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu immoo ani Daraartuu Taamiraati ogeettiin kaameraan keenya Raabsinaan Darajjan kan nu waliin turtu ta'a. Yaadaaf qiiqa qabdan qophii keenya gubbaarratti karaa ergaa gabaabaa lakkoofsa iskiriinii irra jiruun nu biraan gahuu dandeessu. Daawwattoota keenya turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Dr. Anaa dhufu bagana gaariidha. Feeruu keessanitti galatoomaa anis asitti. Hayyee Dr. Sa'aatii kee qaalii gubbaarraati akkuma beekamu doktoroonni egaa sa'aatii dhibbaadha kan isin qabdanii. Garuu immoo as istuudiyoo keenyatti affeerraa keenya kabajjee wanta nuuf argamteef irra deebi'uun galatoomi jechuun barbaada. Mee daawwattoota keenya afaan immoo walaa barruu doktariin keenya eenyu? Tole, maqaan koo Dr. Beekaa Gabbisaan jedhama. Hojiin koo ogeessa fayyaati. Ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluuti. Hayyee Dr. irra deebi'uun galatoomi. Dhukkubni nuti irratti mari'achuuf jirru har'a waa'ee dhukkuba kaansarii harmaattidha kan asitti si affeerree. Gara gaaffii keenyaatti yoo seennu dhukkubni kaansarii harmaa maali? Sababiin dhukkubni kaansarii harmaa namatti dhufuu danda'uu fi akkasuma immoo dhiibbaan inni hawaasa gubbaarratti geessisu maal akka ta'e mee daawwattootaaf nu gahe? Tole, kaansariin harmaa hawaasa keessatti kaansarii babal'inaan mul'atanii fi addunyaa irratti kaansarii sadarkaa tokkoffaa irratti dubartoota irratti mul'atanidha. Kaansariin harmaa yoo jennee waamnu kaansarii harma irratti mul'achuu danda'u yookiin harma miidhuu danda'u jechuudha. Kaansarii kamiyyuu kan hin moggaasnu maqaa qaama irratti mul'achuu danda'u irraa ka'ee waan ta'eef kaansarii harmaa jennee waamna jechuudha. Akkuma kaansarii sombaa yookiin kaansarii gara biraatti mul'achuu danda'u kaansarii harmaa jennee waamna jechuudha. Sababoonni gurguddoon dhukkubni kaansarii harmaa namatti dhufuu danda'ani maali? Kaansariin kamiyyuu sababoota adda addaa jedhamanii waamamuu danda'a. Garuu kaansariin kan namatti dhufuu danda'u sababoota adda addaa yookiin risk factor jennee identify goonu malee sababa kanaan yookiin sababa tokko kanaan namatti dhufuu danda'a jennee waamuu hin dandeenyu. Maaliif kaansarii jechuun seelonni qaama keessatti wal hormaata karaa sirriitiin geggeessan irraa dabanii yookiin karaa to'annoodhaan ala ta'een wal hormaanni seelotaa yoo geggeeffamanii to'annoodhaan ala ba'uudhaan seelonni qaama keessaa yookaan qaama irratti miidhaa geessisan yookiin faayidaa qaamaaf kennu yookiin miseensa qaamaa sana ta'uun irra jiraatu sanaan ala ba'uudhaan to'annaadhaan ala ta'anii wal hormaata geggeessuudhaan guddachuu fi qaama irratti miidhaa geggeessu jechuudha kaansariin. Kanaaf kaansariin harma irratti mul'atus harma irraa ka'uudhaan gara qaama biraattis miidhaa geessisa jechuudha. Mallattooleen kaansarii harmaa maali isaan? Dursaa dursinee sababoota kaansarii harmaatiif nama saaxiluu danda'an yoo ilaallu kaansarii harmaa sababa tokko kana hojjechuu baannillee sababoonni yookiin risk factor jennu jiru akka qorannoon agarsiisutti jechuudha. Sababoota kanneen yookiin risk factorii jiran kana iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanniinis kan jijjiiramuu danda'amu yookiin fooyyeffamuu danda'anii fi kan fooyyessuu hin dandeenye jechuu hin dandeenya. Yookiin fi non modifiable or modifiable jennee iddoo lamatti qooduu hin dandeenya jechuudha. Garaagarummaan isaanii non modifiable yoo jennee waamnu uumamaan namni tokko wanta sirreessuu hin dandeenye yookiin jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Kunis
uumamarraan kan ta'e waan ta'eef akka sababaatti fudhatamuu danda'a jechuudha. Inni tokkoffaan kaansariin harmaa akkuma beekamu qaama wal hormaataa keessaa tokko kan ta'e harma irratti mul'ata. Dubartii ta'uun mataansaa kaansarii harmaatiif hin saaxila jechuudha. Parsantii 99 kaansariin harmaa dubartoota irratti hoggaa mul'atu parsantii tokko duwwaadha kan dhiira irratti mul'achuu danda'u jechuudha. Kanaaf akka sababa tokkootti fudhatama. Kan biraa immoo umuriin dubartootaa akkuma dabalaa deemuun ispeeshaalii umuriin 50 booda jiru akka sababa tokkootti fudhatamuu hin danda'a. Kana akka sababaatti fudhachuu hin dandeenya. Kan biraa immoo maatii keessaa namni kaansarii harmaatiin qabameera yoo ta'e fakkeenyaaf haadha yookiiniif obboleettii yookiiniif immoo ilmoo yookiiniif maatii dhiyoo mana keessa dhiyoo keessa first generation family member jennee waamuu dandeenya. Inni kuni akka sababaatti fudhatamuu hin danda'a jechuudha. Modifiable non modifiable yookaan jennu jechuudha. Non modifiable warri ta'an immoo fakkeenyaaf wantoota jireenya keessatti nama qunnamuu danda'an fakkeenyaaf hormone replacement therapy yookiin namni tokko yoo umriin isaa dabalaa deemee xuriin laguu yeroo dhaabatu hormonal change yookiin hormoniin jijjiiramuu hin danda'a. Kanaaf bakka baay'eetti especially biyyoota lixaatitti hormone replacement yookiin hormonii gara alaatii fudhachuun baratamaadha. Kun immoo riskii breast cancerii hin dabala. Kan biraa immoo kan ulfa ittisu qoricha ulfa ittisu yookiin oral contraception isa jennu yoo fudhatanii kunis amma tokko kaansariin harmaa akka nama mudachuu danda'u dabaluu hin danda'a. Kanneen biraa immoo sigaaraa xuuxuu, alkoolii dhuguu, ulfaatina qaamaa garmalee yookiin obesity isa jennu body mass index 30 caalu yoo qabaatan yoo jijjiiramuu hin dandeenye kuni akka sababa breast cancer yookiin kaansarii harmaatiif nama saaxilutti fudhatama jechuudha. Kanaaf sababoonni kun modifiable waan ta'aniif exercise gochuu yookiin sochii qaamaa gochuudhaan hir'isuun hin danda'ama. Hormonal therapy kana fa'aa dhiisuun yookiin hir'isuun contraception irratti alternative fayyadamuu kanneen sigaaraa xuuxuu dhiisuu alkoolii dhuguu dhiisuu kun wantoota sababoota akka kaansarii harmaatti nama saaxiluu danda'a waan ta'aniif hir'isuu yookiin jijjiiruu waan danda'amuuf modifiable jennee waamna jechuudha. Doktor iddoo tuqaa tokko kan kaasuu barbaadu warreen qusannaa maatii dhukkuboonni qusannaa maatii irratti fudhatanii yeroo tokko sababa ta'uu danda'u jechaa turte maal jechuudha yeroo akkas jettu isa sana faana waliin dhiitu? Kuni akka riskiitti hoggaa laallu yookiin akka sababa tokkotti hoggaa laallu namoonni contraceptionii kana fudhatan yookiin qoricha kan liqimfamu kana fudhatanii hormooniidha hormonal contraceptionidha kun. Kanaaf hormonal contraceptioniin kuni qaama irratti jijjiirama adda addaa fiduu hin danda'a. Gara qaama alaatiin dabalataan wanta fudhatamuu fi ulfaatina qaamaa faa dabaluu, breast tissue yookiin density isaa faa dabaluu, hormonal change dabaluu waan fiduu fi akka riskiitti ilaalamaa jechuudha. Garuu wanti kuni yeroo muraasa booda yookiin erga qoricha kana fudhachuu dhaabanii waggaa 10 booda riskiin jiru hawaasa kaan wajjin yookiin dubartoota qoricha kana fudhannu wajjiniin hammi isaa wal fakkaataadha. Dhiibbaa geessisuu hin danda'u jedhameetiin fudhatama. Garuu ammas hunda guddaadha jechuu miti. Namni kamiyyuu contraception fudhachuu hin danda'a guddaadha jechuu miti. Jijjiirama kana waan fiduuf jijjiirama fakkeenyaaf ulfaatina qaamaa dabaluu yookiin faattiin qaama keessaa akka dabalu gochuu, hormoonii qaama keessaa akka dabalu gochuu kuni hamma tokko
baay'ee ta'a jechuutu hin taane akkasitti ilaalamaa jechuudha. Dhiibbaa isaa hir'isuudhaaf karaa isaanii fudhachuu danda'an jira laata? Eeyyan dhiibbaa kana hir'isuudhaaf tokko filannoo biraa fayyadamu kontiraaseepshinii yookiin ulfa ittisuu irratti mala biraa fayyadamuun hin gorfama yeroo baay'ee. Ogeessa fayyaa faana asoosisanii yoo fudhatanis namoonni baay'een qorichoota akkasii yeroo fudhatanii ofuma faarmaasiidhaa bitanii fa'aadha kan isaan fudhatanii tarii ogeessa fayyaa faana mari'achuun dhiibbaa kana hir'isuu ni danda'a jechuudha. Eeyyan kanarratti wantoota jiru hubachuudhaani filannoowwan jiran adda erga baafanii booddee isarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Mallattooleen kaansarii harmaa maal maali? Tole mallattooleen kaansarii harmaa mallattoolee adda addaa agarsiisuu hin danda'a. Tokko qaama irratti yookiin harma keessatti dhiitaa mul'atu. Dhiitaan mul'atu kuni yeroo baay'ee tokko yookiin harma tokko irratti mul'ata. Yeroo baay'ee harma tokko keessaa immoo iddoo tokkotti mul'ata. Iddoo darbee immoo harma lamaan irratti baay'ee proportionii xiqqoo jechuudha. Kan biraa iddoo harma tokko keessattuu iddoo baay'eetu mul'achuu hin danda'a. Kanarratti dhiitaan kuni xiqqoo ta'ee mul'ata. Amma sanyii baaqelaa geessi jalqaba irratti guddatee baay'ee guddaa ta'uu hin danda'a. Tokko mallattoon isaa jechuudha. Kan biraa immoo dhiiga karaa fiixee harmaa bahu jiraachuu hin danda'a. Kan biraa immoo akkuma waliigalaatti harmi tokko baay'ee guddachuu jiraachuu hin danda'a. Darbee dhukkubbiin harma irratti dhaga'amuu jiraachuu hin danda'a. Bifti harmaa geeddaramuu hin danda'a. Gara diimatti jijjiiramuu wanta akkasii jijjiiruu hin danda'ama. Kan biraa immoo mallattoon biraa fiixeen harmaa gara keessaatti seenuu yookiin gara harma keessatti gadi butamuu yookiin seenuu mallattoolee harmaa kaansarii harmaa ta'an keessaa isaan muraasaa jechuudha. Hayyee namni tokko yeroo kamittidha mallattooleen ati jechaa jirtu kaansarii harmaa osoo hin ta'inis yeroo tokko harma dubartii irratti mul'achuu danda'u. Fakkeenyaaf harmi keessa lixuu dhukkubbiin yeroo marsaan laguu dhufu dhukkubbiin harmaa irratti dhaga'amuun ni jiraata. Mee namni tokko immoo wantoota kana mirkaneeffachuudhaaf yeroo kamidha inni kan gara mana yaalaa deemuu qabu? Mallattooleen harmaa olitti tuqne kunniin jiraachuu hin danda'u. Dhukkuboota biraatiinis yookiin wantoota biraatiinis wal fakkaachuu danda'a. Fakkeenyaaf harma keessatti dhiitaan mul'atu yookiin lump in the breast kan jiraachuu danda'u dubartoota umuriidhaan baay'ee siqan ispeeshaalii 40 ol yookiin 50 ol warra ta'an irratti laayikilii kaansarii ta'uu hin danda'a. Akka qorannoon agarsiisutti jechuudha. Garuu warra yaangii ta'an yookiin warra umuriin isaanii gara 30 gad 20moota keessa ta'anii dhiitaan harma keessatti mul'atu kaansarii miti wanta biraati. Fakkeenyaaf faayibrooadenoomaa kan jennu dhiitaan qaama yookiin harma keessatti mul'atu jira. Kanaafuu amma qorannoodhaan hin mirkanaa'initti yookiin tiishuudhaan fudhatamee laaboraatooriidhaan qorannoon erga taasifamee maal akka ta'e otoo adda baafatanii akkas jechuun hin danda'amu. Mallattooleen kunniin agarsiistuu kaansarii harmaati malee akkasiidha jennee murteessuu hin dandeenyu yookiin akkas jennee ibsuu hin dandeenyu. Qorannoo barbaachisaa. Kanaaf qorannoo sun amma gaggeeffamanitti jijjiiramni kuni agarsiistuu kaansarii harmaati malee kaansarii harmaati jechuun nama rakkisa. Wantoota baay'eedhaan wal fakkaachuu waan danda'uuf jechuudha. Akkuma ati jettee akkuma marsaan laguu jijjiiramuuni hammi isaas jijjiiramuu hin danda'a, hin dabalasi. Dhukkubbiinis hin jiraata. Kanaafuu wantoota akkasii kanaan baay'ee dhibbachuu yookiin walitti simsiisuun hin barbaachisu. Kanaafuu adda baasuudhaa fi ogeessa fayyaa bira deemanii qorannoo barbaachisu geggeessuu qorannoo sana booda maal akka ta'e adda baasuu hin barbaachisaa jechuudha.
Kaansariin harmaa yeroo tokko mallattoolee kaansarii harmaa kana osoo agarsiisin tarii nama keessatti turuu bubbuluu danda'a laata. Namnumti fayyaan kamiyyuu dhukkubummaa fayyummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf waggaatti ta'us danda'a yookiin ji'atti yeroo kamidhaan gara mana yaalaa deemuu kan qabu. Tole. Kaansariin harmaa hawaasa keessatti bal'inaan kaansarii mul'atu akka ta'e dubbannee turre. Kunis akka addunyaatti miliyoona 2.3 kan ta'u dubartoonni miliyoona 2.3 ta'anii kaansariin harmaatiin qabamu waggaatti jedhameetu yaadama. Kun immoo hawaasa keessatti amma baay'ee akka ta'e agarsiisaa jechuudha. Kanaaf biyyoota guddatanitti yookiin biyyoota lixaatti Ameerikaa fi Awurooppaatti waggaadhaan umurii 40 ol warri jiranii screening yookiin breast cancer screening qorannoo gaggeessuu jechuudha. Waggaatti yeroo tokko qorannoo gaggeessuu hin ilaalamu jechuudha. Screeningii gaggeessuu jechuudha. Biyya keenyatti humnis waan hin eeyyamnee fi wanta kanarratti ammas hin jalqabamne garuu yeroo yerootti malli ittiin yookiin ittiin ilaalaman jiraachuu hin danda'a. Kana keessaa hawaasa keenya kan gorsinu yookiin kan barsiifnu yeroo baay'ee ofii isaaniitiin manatti wantoota baay'ee akka ilaalanii mallattoon kun armaan olitti tuqne mallattoon kaansarii harmaa ta'anii yoo tasa mul'atanii dafanii deemanii qorannoo gaggeessuun otoo inni guddatin yookiin gara biraatti hin faca'inii adda baasuudhaanii yaala barbaachisaa ta'e argachuun kaansarii kanarraa fayyuun hin danda'ama jechuudha. Kanaatu gorfama. Hayyee dhukkuba kaansarii harmaa fi dhukkuboota biroo qaamota keenya miidhuu danda'an keessattuu irra caalaan dhiibbaa gurguddaa kan gaggeessu jedhamanii dhukkuboota akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa fi kalee onnee kan kana fakkaatan jiraachuu danda'u. Mee walitti dhufeenyi kaansariin harmaa dhukkuboota kana waliin qabu maali? Kaansariin harmaa dhukkuboota kana wajjin walitti dhufeenya qabu osoo hin taane namoonni fakkeenyaaf dhukkuboota kana qaban fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa ta'uu danda'a, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee kan wajjin deemu ulfaatina qaamaati yeroo baay'ee wal fakkeessu jechuudha. Ulfaatinni qaamaa akkuma dabalu akkuma sila dubbanne kaansarii harmaatiif nama akka saaxiluu danda'u. Ulfaatinni qaamaa yoo dabalu dhukkuba sukkaaraatiis nama saaxiluu danda'u. Ulfaatinni qaamaa yoo dabale, furdinni yoo dabale dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxiluu akka danda'u. Dhukkuba onneetiif nama saaxiluu akka danda'u. Ulfaatina qaamaa humnaa olii jechuudha. Eeyyan obesitii kan jennee waamna jechuudha. Body mass indexidhaan yeroo safaramu yeroo baay'ee 30 ol kan ta'u jechuudha. Kanaafuu walitti dhufeenyi kan akkasitti hariiroo qabaatu malee qajeeloodhaanii dhukkuba kanaaf nama saaxila jennee fudhachuu hin dandeenyu. Yaalli dhukkuba kaansarii harmaa irratti namoota dhukkuba kana qabaniif akkamiin taasifama? Dhukkuba kaansarii harmaa erga beekame yookiin kaansarii harmaa ta'uusaa yoo beekame yaalli adda addaa hin gaggeeffama. Inni immoo kan hundaa'u sadarkaa kaansariin sun irra jiru irratti yeroo baay'ee sadarkaa kaansariin harmaa irra ga'e irratti hundaa'a jechuudha. Yoo kaansariin harmaa kun bakka xiqqootti mul'ata ta'e harma keessatti fi yoo guddaa ta'e akkasumas immoo gara qaama biraatti faca'uu sadarkaa irra ga'e fakkeenyaaf yeroo baay'ee gara bobaa jala kan jiran lymph node kan jennee waamnu xannachoonni qaama keenya fayyadan jiru isaan keessatti faca'uu hin danda'a yeroo tokko bobaa jalatti kan argaman jechuudha. Lymph node achi ga'uu danda'u. Sanarra darbee immoo kaansariin harmaa gara qaama biraatti faca'uu hin danda'a. Fakkeenyaaf gara tiruutti, gara sombaatti yookiin hidda dhiigaatiin gara fagoo qaama fagootti faca'uu hin danda'a. Kanaaf yaalli kaansarii harmaatiif kennamu sadarkaa kaansariin harmaa kun irra ga'e irratti hundaa'a yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf sadarkaa saditti qoonnee ilaaluu hin dandeenya. Early breast cancer yookiin breast kaansarii harmaa iddoo murtaa'aatti xiqqoo ta'e
yeroo baay'ee guddinni isaa seentimeetirii 2 gadi ta'e early breast cancer jennee waamna. Yookaan ammoo ol ta'ee amma seentimeetirii 5 guddatu ta'e yookiin locally advanced yookiin naannootti kan babal'ate jennee waamuu dandeenya. Kaansarii harmaa gara biraatti faca'e yookiin metastased jennee waamuu dandeenya. Kanaaf sadarkaa 3 hoggaa ilaalle amma inni dhumaa yookiin sadarkaa inni guddaarra ga'u gara qaama biraatti kan faca'u gara turuutti gara sombaatti ta'uu danda'a kan faca'u ta'uu jechuudha. Kanaafuu sadarkaa kanarratti hundaa'a jechuudha. Yaalli kennuu dandeenya. Yaalli walumaa galatti kennuu dandeenyu kan of keessaa qabu gara 3tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kan tokko baqaqsanii yaaluudha yookiin baqaqsanii wal'aanuudha. Kan biraa immoo keemooteraapiidha. Qoricha kennuufii barbaachisaa. Kan biraa immoo raadiyeeshin teraappii yookiin carallaa inni waamna. Kan irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf gara baqaqsanii wal'aanutti hoggaa dhufnu yoo xiqqoo ta'e baay'ee xiqqoo ta'e amma yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti early amma seentimeetirii 2 gaditti kaansarii argachuudhaaf baay'ee rakkan. Qorannoon keenyas ammas hunda teekinooloojiidhaan guddaa bakka hundatti hin argamu. Actually biyya keessatti iddoo muraasatti argamuu hin danda'a tajaajilli akkasii. Sadarkaan awarenessiin yookiin hubannoon hawaasni kaansarii kanaaf qabu gadi aanaa waan ta'eef erga inni faca'e yookiin baay'ee guddatee booda dhufu yeroo guddatee ofirratti argan booda waan dhufaniif kan babal'ate kaansarii guddate argina jechuudha kan nu qunnamu. Kanaafuu wal'aansi baqaqsanii yaaluu kuni kan kennamu harma preservii gochuu yookiin harmi akka muramnetti kaansarii sana muranii baasuu yookiin breast conserving surgery jennee waamna. Harmi guutuun akka otoo muramini kaansarii sana qofa muranii baasuu irratti hundaa'uu hin danda'a yoo baay'ee xiqqoo ta'ee jechuudha. Yoo baay'ee guddaa ta'e immoo guutumaan guututti harma muranii baasuu miidhaan irra geessan yookiin kaansarii qabu sana guutumaan guututti baasuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Isa qofa otoo hin taane bobaa jala kan jiran limfinoodiin qaama keenyaaf barbaachisanii isaan tajaajilli isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu dandeettii dhukkuba ittisuu fi to'achuu tajaajilli isaanii limfinoodonni kun yookiin xannachoonni xixiqqoon qaama keessatti argaman jechuudha. Gara sanatti faca'uu danda'a jechuudha. Yoo faca'e isas baasuu barbaachisaa jechuudha. Yeroo baqaqsanii yaaluu hojjennu kana jechuudha. Kanarratti hojjenna. Yoommoo baay'ee faca'ee gara biraatti qaama biraatti faca'e gara turuutti gara sombaatti yoo faca'e ta'e sombas turuus sarjarii hojjechuun hin danda'amu yookiin baqaqsanii yaaluun hin danda'amu. Kanaaf dabalataan akkasuma maal gochuu dandeenya? Systemic treatmentii yookiin kan waliigalaa kennina jechuudha. Kun immoo maalidhaan bakka bu'aa keemooteraapiitu kennama jechuudha. Keemooteraapiin kan liqinfamu yookiin gara hidda dhiigaa kan kennamu waan ta'eef seelota kaansarii kana ajjeesuu yookiin qaama keessaa balleessuu irratti hojjetaa jechuudha. Keemooteraapiin sadarkaa qabame keemooteraappii 2ffaa 3ffaa wanta jedhamu jira? Keemooteraapiin sadarkaa kan qabu garuu keemooteraapiin namoonni baay'een 2ffaa 3ffaan fudhachaa jiraniin dhaga'ama kanaaf. Keemooteraapiin yeroo yeroodhaan yookiin sagantaadhaan kennama. Tokkoffaa marsaadhaan kennama. Marsaa 4 marsaa 6 akkasitti kennamuu hin danda'a keemooteraapiin. Kanaafuu keemooteraapiin fudhatanii gosoon paatolojii yookiin gosa kaansarii deebisee gosa seelii yookiin tishuu sana irratti hundaa'uu hin danda'a keemooteraapiin kennamu. Hormonal targeted jennee waamuu hin dandeenya. Kun baay'ee saayinsiin isaa diiteelii waan ta'uuf kana ibsuun hin rakkisaa. Kanaafuu keemooteraapiin qorichi kun hundumaaf hin kennama jechuudha. Kanaafuu san irratti hundaa'a.
keemooteraappii kana amma yeroo murtaa'eetti marsaa marsaadhaan yookaan torban sadiin yookiin ja'an akkasitti marsaa marsaadhaanii kennamee fudhatamaa jechuudha. Kanaafiyyuu talaalliin yookiin qorichi dhukkuba kaansarii harmaaf kennamu sadarkaa dhukkubichi irra jiru irratti murtaa'a jechuudha. Barbaachisummaan isaa malee wal fakkaataadha. Hundaafuu kan kennamu tokkuma garuu sadarkaa yoo baay'ee murtaa'aa ta'e keemoo baay'ee xiqqoo ta'e naannoo tokko irratti murtaa'ee isa sana murree baasna ta'e raadiyeeshin teraappii qofti dabalataan gahaa ta'uu hin danda'a. Keemooteraappii barbaachisuu dhiisuu hin danda'a. Garuu yoo dhukkubni sun guddate ta'e gara qaama keessatti faca'e yookiin fi qaama fagoo jiratti yoo faca'e ta'e keemooteraapiin barbaachisaadha jechuudha. Mee doktor umuriin dhalootaa fi saalii gender kan jennu kuni kaansarii harmaa faana akkamiin wal qabachuu danda'a? Keessatti yeroo baay'ee immoo dubartootadha. Dhukkuba kaansarii harmaan kan isaan hubamanii dhiironni kaansarii harmaan qabamuu danda'u? Dhiironni kaansarii harmaatiin qabamuu hin danda'u. Akkuma sileedhe kaansarii harmaatiin namoonni qabaman keessaa parsantiin tokko dhiirota jedhamee fudhatama. Dhiirota irratti darbee hin mul'atu. Yaalli isaanii akkam ta'uu danda'a? Yaalli isaanii wal fakkaataadha. Akkuma dubartootaa wajjin kaansariin harmaa wal fakkaataadha yeroo baay'ee. Umuriin waggaa ilaallu immoo dubartoota irratti ilaalla yeroo baay'ee umurii 50 ol akka kaansarii harmaatiif baay'ee saaxilamanitti ilaalama. Garuu umurii dargaggummaa irrattis jiraachuu hin danda'a darbee jechuudha. Akkuma umuriin dabalaa deemuuni carraan kaansarii harmaatiif saaxilamu ol guddachaa deema jechuudha. Akkasitti deema. Kan biraa asirratti ibsuudhaaf umurii isaanii guutuu warra jiraatan keessatti dubartoota 8 hamma 10 ta'an keessaa namni tokko kaansarii harmaatiin qabama jedhamee fudhatama. Akkasitti fudhatama. Yeroo yaalli dhukkuba harmaa kaansarii kan dhiirotaa fi kan dubartootaa wal fakkaataan jechaa turte yeroo sadarkaa dhukkubichaa gubbaa irratti immoo baqaqsanii yaaluu akkasumallee immoo sadarkaan harmaa kutanii baasuun ni jiraata. Kan dhiirotaa akkamittiinidha kan sana gochuun danda'amu uumamaan dhiironni ija harmaa hin qabneef jechuudha. Toleka. Dhiironni harma qabu jedhaniitu akkasitti ibsuun ni ulfaata malee harmi jira. Baay'ee xiqqoodha. Breast tissue yookiin fi foon harma dhiiraa baay'ee xiqqoo ta'us hin jira. Kanaaf namni hundumtuu harma irratti hin qaba. Baay'ee xiqqoo ta'us kanaafuu akkasumatti yaalli isaa wal fakkaataadha jechuudha. Kan isaanis umurii faana wal qabata? Eeyyan akkuma umuriin dabalaa deemuuni wal qabata. Kan biraamoo sababa biraas qabaachuu hin danda'a. Ammatti tuquun barbaachisaa ta'udha. Moor fookasii kan goonu kaansarii harmaa dubartoota irratti fookasii goona malee. Hidda dhalootaa yookiin immoo jeneetiksii faamilii histirii keessatti kaansariin hamma inni qooda akkamii qaba? Namni maatiin isaa qabu qabamuudhaaf dura kaasaadha turte. Kaansarii dhukkuba daddarbaadha moo akkamiin akkas ta'uu danda'a? Amma asirratti maatii keessaa namni tokko kaansariidhaan qabame kanaafuu obboleettii yookiin mucaashee yookiin haadha walitti firoomanii walitti dhiyeenyu daddarbuun isaa kuni genetic predisposition yookiin genetic risk factor jennee fudhanna jechuudha. Kunis maalinni namni yookiin ijaarsi qaama namaa kuni kam keessattiyyuu kan murtaa'u proteiinidhaan yookiin DNA isa jennu yookiin genetic material waan ta'eef akki isaan itti ijaaraman yookiin kan of keessaa qabu kuni wal fakkaataadha. Kanaafuu genetikiin kun yookiin wantoonni qaama keessatti argaman kuni wanta sanaaf hin saaxilamu waggaa ta'e. Fakkeenyaaf genetic mutationidhaaf hin saaxilamu waggaa ta'e carraan isaan wanta kana mudachuu yookiin itti dhufuu wal fakkaataa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maatii keessaa yookiin fira keessaa namni kaansarii kanaan qabame kanaaf saaxilamaadha inni yookaan waamnu
Kanaaf kan ijaaramni qaama sanii yookiin genetikal meekaapiin isaanii wal fakkaataa waan ta'uuf sanaaf saaxilamummaan isaanii wal fakkaata yookiin carraa walitti dhiyoo qabu jechuudha. Kana irratti hundaa'a. Kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota TV mo'aa eegaa qophii kaansarii harmaa gubbaarratti as ogeessa fayyaa keenya faana waliin mari'achaa turre kutaa lammaffaadhaan torban dhufu isin bira gahuuf jennaa qophiin keenya torban kanaan hin xumuramne torbee dhufu gubbaarratti yaada isin qabdan irratti dabarree seeraan gabbifannee kutaa lammaffaadhaan kan wal bira geenyu ta'a. Hanga torbanitti torban gaarii.